የሆነ ላወራ የመጣሁት ነገር አለ ማለት በምንድነው ላወራ የመጣሁት በአብርሎ ጉዳይ ነው ማወራ የመጣሁት አይ ኖ ነበርና ግንኙነት ነበረን ግን የራሳችን የውስጥ ጓዳችን ነው ያልተግባባ ነው እንጂ ይሄ ስለ ምን ስለ ኦርቶዶክስ እግዚአብሔር ምንም ነገር አላወራውም እኔ ኦርቶዶክስ ሙስሊም ኤርትራ ምንም በብሔር በእምነት ሳትለዩ ነው እኔን አግዛችሁ እዚህ ላይ ያደረሳችሁ ገባችሁ ሁላችሁም እዚህ ጋር ያደረሳችሁኝ ተባብራችሁ ነው ብሔር እምነት ምንም አልቆጥርም እኔ ግን ኦርቶዶክስም የኔ ህዝብ ነው የእናንተን እምነት እኔ አከብር ያ አርካፉኒ ህርፍቶታ ከበዘምቶት ቻናል ዩቲዩብ ያስካለጀለት ያርገምተኒ ጅርጅርቱ አንጀራ ነገር ይለታቀየው አራሞ ቪዲዮ በሬዳ ተቆባዋለ ሲኒዲያ ለትንጀራ እንግዲህ ያኩማ ቤክታኒ ሳሙኒ ከና ዋይ ሶሊዮን ፒ ከስማ ዋንቲያ baay'eensani namoonni jechuun bakka baay'eetti arge akkuma beekamu wanti yaafi sooriyoo akkuma beekamu amantaa isaanii gargariidha haa ta'u malee immoo fiqiranya akka fiqiranyaatti prankidha wanti isaanitti fakkaata ግን dhugaa dubbachuuf ani dura akkasatti fakkaate አታው ማለ አማንታን ሳኒሞ ገርገሪ ጀቹ ዋይ አማንታ ከነረቲ ነምኒ ተኮ ጋፈት ዳሪ ቀበቹ ደብጀዱ አከስመስሙ ትዳሪ ጎዳቹ ደብጀዱ ዝምጅሬቱማ በቃ ነው አማንታ ብራችን ወልት ደበላሞ ሶንታኔ አማንታሬ ወልጋፈቹ አኩማ ጃለለ ወልጋፈታሰኒ አማንታን ከማሊ አቲማለ አማንታ በቃ ዋባለስ ዝራሚሪ ወንት ጋፈታሙ ቃባው አታው ማለ ነምኒ ተኮ የቹራ አማንታ ብራ አመፈከኛ አማንታ ብራ na sorry أنا كاستني جلاد إفهمه جدو أن كاميرا استعجلت شوفني jadi ada bani wan sani nungale namo tabayan jechura wan gafis namatis omiti in ko behtani orthodoxy da shinmo catholic da so kanarratti amantan kiya fi kanishi tokko miti kanaf kan gargar bani jere dubbate ishinimmo wanjetti kanafi miti wae kanatu yo inaso ne jette akabo tokkosani lugar bachu fi ambara kana wali himbeekamu gafan jiru nama hunda baqa ani baye na jaibe lugar bachu fi ali baqa itti prank hojjetan namonni amma prank hojjetan sobaanille lugar bachu fi baqa wa baye jedhu jechuudha namonni prank dalagu dafsichuudha namoota baay'in baqa akka wa baye media kanarra wanta argan waan dhugaa fakkaata gin arka caalan soba akka ta'e ni beektu irra caala dhugaa dubbachuufani amma waan dhugaayyuu amma soba natti fakkaata deema prankumti baqa nama laaltanii gaafa pranki ta'u waan dhugaa saniyyuu soba sinitti fakkaata akanaaf wanti yaafi inni duranisi prankida wal jaalataniti simiti duraka baqa miduma kana guddisfachuuf kan isaan walitti dhufanis jammarish inni Tigray karma media kanaan ka walitti dhufani nama media waan ta'eef nama barbaade wajjin hojjetu mattaawaqaa beeksisu kan hojiin isaanii jechuudha nama mattaawaqaa beeksisu immoo baqa waan amma yeroo darbee wanti yaan garaatti baatti dhugaa dubbachuuf namni dhugaa sa'e namoota baay'eedha jechuudha
Ishiin ammas garaatti baatti ammas bakka waa baay'eetu jedhamaa ture yeroo isheen mattaawaqaa hojjechaa turte sanitti jechuudha. Namoota baay'ee dhugaa dubbachuuf nama baay'ee bakka TikTokiin tiifiin hin mul'atu. Ammas isheen birrii nu kadhachuu bartee ka jedhanii baay'eedha beektonni. Kanaaf ishee cabse garuu namni ishee namoota sanii odoo nama bakka kennu taate osoo nama waan miidiyaa kana jedhuun dhaggeessee dhugaa dubbachuuf hin abbaddi. ግን namoonni tokko beektanii ilaalchi nama tokko gadi nama cabsuu yookiin immoo baqaan oduma beekaneetis kan gadi nama acuucuu barbaadan hin jiru. ግን eenyumaafiyyuu bakka kennuun ana akka kiyyaatti eenyumaafiyyuu maan taane bakka kennuuf anumaayyuu yoo ta'e jechuudha. Waan namni waan na fayyadu nan fudhadha garuu waan na fayyadne dhaggeeffachuu yoon fedhe. Kanaaf isinin jedha obboloota kiyyaa hordoftoota kiyyaa. Kanaafiyyuu kan waan tiyyaatii fi isaan soleen isla soleen Frankidha akkasumas immoo inni baqa miidiyuma guddifachuudhaaf jecha kan bo'an waan sobaa dalaganii baay'ee jechuudha. Namni miidiyaa kun hin amanamu beektanii anuma wajjin iyyuu dhugaa dubbachuufi እና kana obboloota wanti baay'ee ajaa'iba immoo ana jaalalatu caala kan jedhan namoota baay'eetu jira. No jaalalli sakkaataa qaba. Namoonni baay'een isheen amantaa biraa taate ati amantaa biraa taate rakkoo hin qabu namoonni jedhan tokko hin jiru. Namni biyya lafaatiif qofa jiraatu hin jedha akkasitti sin yaada. ግን namni biyya lafaa kana ogaa baay'ee nuti biyya lafaa kana kan dhufne keessummaadha. Keessumminatti dhufne kanaafiyyuu ogaa kuma hin jiraannu lafa kanarraa. Kanaafiyyuu hanga jiraannu sanitti waan gaarii dalaguudha. Amma fakkeenyaaf kaamantaa keen taane walitti hin dabalamini kan jedhu jecha sagalee waaqayyoo hin jira waan ta'eef kanaafiyyuu nuyi jecha namaa san laallee deemna osoo hin taane jecha waaqayyoon nuun jedhee fudhachuu qabna. Kanaaf amantaa biraatiin nama amantaa biraa hordofuun abadan walitti dabalamuun hin ta'u jechuudha sirumaayyuu. Kuni dogongora osuma beekanuu namoonni tokko maal godhu ani namoota baay'een arge akkas beektanii amma ortodoksii ta'anii kan musliima walitti dabalaman ni jiru. Beentee ta'anii kan ortodoksii walitti dabalaman ni jiru. Namoonni akkasii jireenya isaanii keessatti dhugaa jireenya gammachuu jiraatu jedhee yaadu. Maaliif namni sun baqa baay'ee keessi namaa ani itti gammadee ani amma fakkeenyaaf nama amantaa biraas itti gaafa dabalamu baqa tidaarin kiyya sunillee naaf hin eebbifamu beektanii akkasumas immoo gammachuu hin qabu keessi kiyya gammachuu hin qabu jechuudha. Yeroo hunda baqa waa baay'eetu jira qormaata hedduutu jira gaa'ela keessatti immoo qormaata hamman hin jedhamnetu jira waan ta'eef kanaafiyyuu waan akkasii kana koongummaa sirumaayyuu akkuma iyyaanneeyyuu jechuu barbaadetan. Maaliif jennaan namoonni hedduun homaa rakkoo hin qabu. Ani amantaa akka amantaa kiyyaatti jiraadha atillee akka amantaa keessatti jiraadhu kan jedhanii wal fuudhan walitti gaa'ela waliin godhatanii jiru. No hin danda'amu malee akkasitti waan akkasii kuni siruma walittuyyuu hin dhufu dhugaa dubbachuuf. Namoota hedduudha garuu kan waa akkasii tarii ani amma fakkeenyaaf ortodoksiidha nama amantaa biraa gara amantaa kiyyaatti hin dhufa yoo ta'e rakkoo hin qabu. ግን amantaan keenya lama ta'ee wal faana jiraachuun hin danda'amu. Kanaafiyyuu namoonni hedduun rakkoo hin qabu. Isheenis akka amantaa isheetti jiraattu atis akka amantaa keessatti jiraadhu kan jedhanii mul'ichaan hin jiru jechuudha. Si jamar piraangidhaayyuu malee hin danda'amu. Waan akkasiiti.